keessa daldallu miti. Qarshittiin biyya addunyaa adda addaa keessa deemnee tokko lama sadii jennee ittiin hojjennu sana miti. Amantaa keenya amanu, amanamu, Waaqayyoof ajajamu, Waaqayyoof ajajamuu dhiisu jireenya amantaa keessatti jireenya nuti qabu jechuudha. Maallaqni kun isa tokkoof 5, isa tokkoof 2, isa tokkoof tokkotu kenname. Kun Waaqayyo qarshii yeroo kennu, qabeenya yeroo kennu, fayyina yeroo kennu, beekumsa yeroo kennu, isa tokkoof baay'isee, isa tokkoof xiqqeessee kan kennu ta'eetu hin ta'in akkaataa humna keenyatti, akkaataa dandeettii keenyatti, akkaataa eenyummaa keenyatti, akkaataa amanaa keenyatti, akkaataa uumama keenyatti anaaf kan naaf kennuu fi abbootii keenya biroof kan kennu wal qixa miti. Abbaa warraaf maallaqni ittiin tajaajilu kennamuu fi haadha warraaf kan kennamu adda adda, garuu maallaqichi kan Waaqayyooti. Maallaqni abbaaf haadhaaf kennamuu fi ijoollee yookaan daa'immaniif kennamu tokko miti. Abbaan maallaqa sana garuu gooftichi Waaqayyo. Maallaqni daaqonotaaf kennamuu fi qeesotaaf kennamu tokko miti. Abbaan maallaqaa garuu Waaqayyo. Qabeenyi qarshiin ittiin tajaajilamu abbootii keenya luboota qeesotaaf kennamuu fi monoksoota qomoosotaaf kennamu tokko miti. Abbaan maallaqa sana, abbaan qabeenya sana Waaqayyo. Maallaqni qarshiin ittiin akka tajaajilan, akka ittiin daldalan kennameef abbootii keenya qomoosotaaf kennamuu fi abbootii keenya phaaphaasotaaf kennamu tokko miti. Maallaqni qarshiin hooggantoota biyyaa dakaa, gooxiirraa, gandarraa, aanaarraa eegalee namoota biyya bulchan, biyya hooggananiif kennamuu fi hanga warra salumaarra jiran hamma Piraayim Ministeerii jedhamutti kennamu, mootii salumaatti hamma jiranitti maallaqni isaaniif kennamuu fi warra sadarkaa gadaanaarra kennamuuf garaagarummaa guddaa qaba. Maallaqni barataaf kennamuu fi barsiisaaf kennamu garagara. Maallaqni daldaltoota midhaan qarshii warqee daldalanii fi qotee bulaaf kennamu garagara adda adda. Maallaqni hojjetaa mootummaaf kennamuu fi uummataaf kennamu garagara. Hundumtuu akkaataa eenyummaa isaatti, akkaataa jireenya isaatti, akkaataa beekumsa isaatti maallaqni kennamee jira. Gonkumaa namni maallaqaa ittiin daldalu hin kennamneef hin jiru addunyaa kanarra. Habashaafis, Faranjiifis, isa Awurooppaa jiruufis, isa Ameerikaa jiruufis, isa Afrikaa jiruufis, isa Itoophiyaa keessa jiruufis, isa Oromiyaa keessa jiruufis, isa naannolee adda addaa keessa jiruufis maallaqni hundumaafuu kan ittiin daldalamu kennameera waan kennamu kennameera. Jiroonni sun fakkeenya nuun warra bakka bu'an sareen isaaniiyyuu. Inni abbaa tokkos, inni abbaa lamaas, inni abbaa shanis namoota amma jennu guutuu addunyaa keessa hawaasa jiru kan bakka bu'an malee namoota muraasaa miti. Eega kana ta'e booda abbaan qabeenyaa, abbaan qarshii sun maal barbaadamee akka ittiin daldalamu yookaan akka ittiin tajaajilamu. Kennaan sun amantaadha jenneerra. Kennaan sun Waaqayyoon amanuudha jenneerra. Kennaan sun Waaqayyoof amanamuudha. Waaqayyoon tajaajiluudha. Kennaan sun soomaan jabaachuu, tajaajilaan jabaachuu, faaruun jabaachuu, lallabaan jabaachuu, sagadaan jabaachuu, gaabbii galuun jabaachuu, dhiiga isaa foon isaa nyaatanii dhuganii hamma dhumaatti mana qulqullummaa keessa dhaabachuudhaan jiraachuun inni kuni maallaqaan bu'aa buusuudha. Tajaajila gaarii ta'uudha. Tajaajila amanamaa, tajaajiltuu amanamtuu jedhamuudha. Yoo kun hin taane garuu tajaajila jal'aa abaaramaa jechuudha. Egaa tajaajiltoonni kun bu'aa ittiin buusuuf, tajaajila isaanii kanaaf bu'aa buusuuf callisanii otoo hin taane rakkatanii, dheebotanii, rakkina baay'ee keessa bona gannas deemuun dirqama. Daldalaan tokko,
buna qofaan daldala yoo ta'e hin danda'u. Ganna yoo qofaan daldala yoo jedhate hin danda'u. Birraa qofaan daldala yoo jedhe hin danda'u. Yeroo arfaasaa qofaan mijata yoo jedhe hin danda'u. Bunas gannas arfaasaas birraas qorra keessas aduu keessas hongee keessas lafa qoree qabus lafa asfaaltii ta'es lafa gaara guddaa tulluu guddaa qabus lafa dirree wal qixxaataa ta'es lafa boolla ta'es lixee bahee kufee ka'ee beelee dheebote rakkatee dhukkubsate otoo qarshiin isa akka jiru yoon keessaa nyaadhina jalaa hir'ata jedhee of beelessee bu'aa ittiin buufata daldalaan biyya keenya. Abbaa suuqii haa ta'u, abbaa suupermaarkeetii haa ta'u, abbaa suuqii xiqqaa haa ta'u, abbaa suuqii guddaas haa ta'u, daldalaan otuma qabu hambifatee, keeyyatee, dhoksatee, kaayetu ittiin bu'aa buusa. Yoo kana hin ta'in bu'aa argachuu hin danda'u waan ta'eef. Jireenyi kiristinnaa isa kana. Kanaan fakkeesse gooftaan keenya waa'ee amantaa, waa'ee amanuu, waa'ee amanamuu, waa'ee tajaajiluu daldaltootaan fakkeesse. Jireenya kiristinnaa keessatti, jireenya tajaajilaa keessatti bu'aa ba'ii baay'eetu jira. Akkuma gannaa, akkuma roobni gannaa nutti ulfaatu, qorri isaa, dhoqqeensaa, bacaqiinsaa akka wal rakkisu tajaajila keessa yoo jiraannu bu'aa ba'ii baay'eetu jira. Qoomsa baay'ee, rakkina baay'ee, beela baay'ee, wal dhabdee baay'ee, jaalalli dhibee, walii galteen dhibee, gufannaan baay'een kan keessa jiraatu tajaajilli. Akkuma yeroo bona aduma hongeen nu gubee mataa nu bawwaaffachiisee nu dhukkubsachiisu tajaajila keessas yeroo jiraannu kan mataa nu cabsu, kan nutti ulfaatu bu'aa baay'ee ba'ii guddaan tajaajila keenya keessa ni jiraata. Kanaafuu nuyi tajaajiltoonni anis isinis abbootiin kun harmooliin kun dargaggoonni warri dhiiraa dargaggoonni warri shamarran maanguddoonni hundumni keenya tajaajiltoota dhugaa moosota. Hundumni keenya tajaajiltoota dhugaa moosota. Nalageessanitti hundumni keenya maalidha? Tajaajilaan dhiifama abbaa keenya maqaan isaanii bulchaa dabrii keenya na obbachaa. Malaaka Mawwii bulchaa dabrii keenya Gabriel Gorfooti. Mitire amma isaan tajaajilaa jiru miti? Tajaajilaa jiru moo tajaajilaa hin jiran? Tajaajilaa jiru. Isaantu tajaajila moo isintu tajaajilaa? Isaan tajaajilamoo warra asii yaadachaa jiru. Warra biraa bakka biraatti dhuftanii bakkuma keessanitti. Yookaan immoo abbootiin keenya fuuldura keenya ta'an lallabdoonni jiru, faarfattoonni jiru, qaddaashonni jiru. Isaantu tajaajilamoo nuti tajaajilu. Musoolaatama ayyaana tajaajila. Aገልጋዩ ማን ነው? አባቶቻችን ካህናት ናቸው። እኛ ነን አገልጋዮቹ። አገልጋዮቹ ማን ናቸው? ሁላችንም አገልጋዮች ነን። ቃል ታሰማለን በስልጣን በክህነት የሚያገለግሉ የክህነት መክሊት የተሰጣቸው አባቶቻችን አሉ። የዲቁና መክሊት የተሰጣቸው አሉ። የምንኩስና መክሊት የተሰጣቸው አባቶቻችን አሉ። የመምህርነት መክሊት የተሰጣቸው አባቶቻችን እናቶቻችን አሉ። ሁሉም ከኛዩ አኩመን ጀልቀው ረቲ ካሰከና ጎሳ ከናቲን ተጃጅሉ ከነሚቱ አደዳ ማለት ሁሉም ከኛው ማለት ነው። ሁሉም ከኛው ማለት ተጃጅልቶት ከረት ወይ ይፋገል ሁሉም ከኛ ተጃጅልቶት እሺ ሁሉም ከኛ ተጃጅልቶት ይገታል። ይህንን ተጃጅሉ አኩምሪ ከሰም ይቆተን መርባ ወርዶ ከና ይህንን ተጃጅሉ ይህንን ተጃጅሉ ይህንን ተጃጅሉ ይህንን ተጃጅሉ አገሰኒት ይህንን ተጃጅሉ አመሜና ብቻት ወዶ ከና ካንፉ በከከን ማለቁልቁሉ ገብርኤል ካንፉ
waaqayyoon tajaajiluuf namoo of tajaajiluuf maaliifanii sodaatuma dubbata eenyuun tajaajiluuf of tajaajiluuf maal jettan of tajaajiluuf kanaaf ani maddee dhaabbadhee wangeela qabadhee fannoo gooftaa keenya qabadhee nuun lallabu eenyuun tajaajilan isiniin eenyuun tajaajila jalqaba irratti ofiin tajaajila eeyyee dhugaadha waaqayyoon tajaajila tajaajiltoota waaqayyooti tajaajiltoota mana kiristaanaati tajaajiltoota mana waaqayyooti abbootiin keenya nuunis ni tajaajilu waaqayyoon isa tajaajilu hundi hir'isanii gara eenyuun tajaajilu of tajaajilu ilaala namni kamiyyuu tajaajilaan kamiyyuu amantoota haa ta'an warra dhiiraas haa ta'an dubartootas haa ta'an diyaaqonoota qeesota monoksoota qomoosota phaaphaasota jalqaba irratti eenyuun tajaajilu tajaajilli isaanii baay'ee gosni tajaajila isaanii baay'eedha kan isaan tajaajilan qaamni isaan tajaajilan baay'eedha jalqaba garuu of tajaajilu dhugaa mosuma mi harmootiin as keessa jiru harmootii kun waan gaafadha gaaffii harmootii kanaa abbootiin beekuu ni dandeessu daa'ima qabu daa'ima godhatan daa'ima isaanii qoma isaanitti baasaniitu harma hoosisu miti amma yeroo daa'ima sana harma hoosisan daa'imni sun yeroo harma hoosanitti haadha isaaf jireedha moo ofii jireedha eenyu jireetu lafaa jirtu eenyu jireetu kan namni harma haadha isaa sanyaatiiru kun ofiif haadha isaa fuuti kan isa guddisaa jirtu eenyu hubattanii kan isa guddisaa jirtu haadha kan inni hodhumu eenyuun haadha kan inni eenyu hodhu eenyuuf kanaafuu daa'imni kun haadha isaa tajaajila of tajaajila maal jettanii of tajaajila daa'ima keessa mana barumsaa galchitan barsiisaan daree dhaabbatee barsiisa barsiisaan aanaa caadaroo barsiisu lakkoofsa 13 jedhee yeroo barsiisu barataan taa'ee yeroo barsiisu yeroo baratu sanaa barataan sun geessaa maalidha of tajaajilaa jiru barsiisaa tajaajilaa jiru maaliif barsiisaan kun mindaan hin kaffalamuufi barataan hin baratu taanaan hin kaffalamaafii kaffalamuuf qamaa barataan hin baratu taanaan mootummaa rakkamitti kaffalaaf qarshii daa'imni sun eenyuuf barate ofiif barate barsiisaan sun eenyuuf barsiisa daa'ima sanaafi maal jettanii ofii isaatiif jaallatus jibbus daa'imni sun fudhachuu baatus barsiisaan daree isaa dhaabbatee maal godha hin barreessaanii barsiisa nama tajaajila jechuudha mootummoota abbootii taayitaa abbootii aangoo qaban biyya addunyaa keessa jiran eessa yoo ta'e inni jalqabaa eenyuun dhaabuufi lafaan keessanii eenyuun dhaabuufi yookaan eenyuun tursuufi of tursuufi mootummaan ofii isaa hin jiraatu taanaan akkuma uummata jiraachisuu danda'amu dhaabbileen siyaasni kamiyyuu yoona hundeeffaman jalqaba eenyuutu jiraachuu qaba ofiitu hin jiraatiin uummata jiraachisuu hin danda'an qaamni kamuu yoo hundaa'e jalqaba eenyuun dhaaba of dhaaba jechuudha gara mata duree keenyaatti haa deemu nuti kiristaanonni tajaajiltootadha yeroo tajaajillu immoo eenyuun tajaajilla isa jedhu akka beeknuuf yoo waaqayyoon tajaajilla jennee dhufne kumaatama lakkoofsa kan hin qabne ergamoota dachaa meeqan kan jiran kan sa'aatii 24 otoo hin boqotiin kan waaqayyoon tajaajilan ergamoonni jiru dhugamoo seena jiruun jiran kanaafuu waaqayyoon tajaajilu dhiisuu kootti waaqayyotti wanti irratti jiramoo hin jiru jira hin jiru daaqoniin tokko qeesiin tokko monokseen tokko phaaphaasiin tokko mana amantaa tajaajiluu isaaniitiin waaqayyotti wanti irratti jira dhugaa jirre kun wanta mammaksine jira hin jiru kan itti irratti eenyu namichuma sanatti jechuudha mootummaa addana jirra tajaajilaa jirra tajaajila kana ani hin tajaajilu yoo jenne waaqayyotti wanti irratti jira
hinchu kanaaf amma yaada keenya sassaabu walii gallee jirra. Eenyu akka tajaajilu eega barreetii of tajaajiluuf maal gochuu qabna? Rakkoon keenya inni guddaan otoo hin tajaajiliin tajaajilaaf baana. Otoo hin dhaabin dhaabuuf baana. Otoo hin jabeessin jabeessuuf baana. Namoonni sadan maallaqni itti kennametu jalqaba kaayyoo itti kennameef beekaniitu. Kaayyoo kennameef beekaniitu. Seeraa tokko isin yaadachiisa. Kakuu Nuufaa keessa deemnee raajii Daani'el boqonnaa tokko namoota arfan argamna. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eeliif Daani'eeliin. Bara sana keessa booji'amanii biyya Israa'eliitii gara Baabiloonitti booji'aman. Gara Baabiloonitti yoo booji'aman biyya keessa jiraatan sana keessatti akkuma yeroo kaanii biyya isaanii Israa'eliin yeroo turanii waaqa isaanis uummata isaanis saba isaanis beelofne eegonni rakkanne dhukkubsanne otoo hin jedhin uummata isaanii tajaajilaa turan. Lafaana jirtu uummata isaanii tajaajiluu jechuun of tajaajiluu waan ta'eef soomaan sagadaan kadhannaan seera waaqayyootiin hundeeffamanii saba isaanii tajaajilaa turan. Har'a immoo wanti hundumtuu gaarummaaf waan ta'eef booji'amanii mootummaa isaanii dabalatee tajaajiltoota luboota amantoota hundumaa dabalatee mana qulqullummaa diiganii mootiin biyya Baabiloon uummata Israa'eliin dargaggoota kana arfan wajjin gara Baabiloonitti geesse. Achi yoo deemanii jiroota kana keessaa gaggabaasu sa'aatii gubee lanaan jechaa jiru. Jiroota dargaggoota waan turaniif ijoolleen sun arfan isaaniiyyuu mana leenjii gashinaa jiran. Mana leenjii leenjifamanii akka uummata tajaajilan dura barachuu qabu tajaajiluudhaaf waan ta'eef. Kanaaf mana leenjii galan. Mana leenjii yoo galan mana mootummaa masana mootummaa keessa galanii leenjiin yeroo isaaniif kennamu nyaanni isaaniif dhiyaatu jira. Nyaanni isaaniif dhiyaatu foon, cooma, aannan, daadhii yookaan bootu kanatu isaaniif dhiyaachaa ture. Nyaanni kun yoo isaaniif dhiyaatu hubadhaa maatii Waaqayyoo. Ijoolleen kun dargaggoonni kun arfan nama waan itti cinneerra nama Waaqayyoo tajaajiltoota Waaqayyoo. Amma wantoon biyya ormootaa warra Waaqayyoon hin beekne soomni saganni kadhannaan hiika kan biratti hin qabne biyya ormaa deeman. Mana leenjii galan dhaabbata leenjii galanii yeroo jalqaban nyaanni isaaniif dhiyaatu. Akka nyaanneefi waan qabu waaqa isaanii wajjin. Akka dhiisneefi rakkoo biraan jira. Harka namaa jiru, harka haragaa, harka diinaa, harka ormaa jiru. Kanaafuu sadan isaaniiyyuu akka nama mari'ateetti